Attamoltan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya oduu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Turtii gaarii nu waliin taasisaa isiniin jenna. Gaaddidduuwwan aduu biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti argamee jira. Gaaddidduuwwan aduu kun Itoophiyaa keessatti Wallagga Lixaa, naannoo Baardaar, Laallibalaa fi naannoo Affaar sa'aatii garaagaraa irratti mallattoo qubeellaa guutamtee fakkaachuun mul'atee jira. Biyyoota akka Kongoo, Oomaan, Yaman, Paakistaan, Hindii fi Chaayinaa qaxxaamuruun xumurri isaa galana Paakistaaniitti kan ta'e aduun kun gaaddiddaa'uun mul'atee jira. Godinaalee Harargee keessatti humnoonni poolisii addaa kan dhiyeenya kana leenji'anii bobbaafaman hawaasa reebaa jiraachuun gabaafame. Harargee Lixaa aanaa Gubbaa Qorichaatti araddaalee garaagaraa keessatti namoota hidhuun itti fufee jira. Guyyoota lamaan dabran kana qofa keessatti laga Arbaa gandoota akka Fulaamoo, Jarjaree, Kiraaraa keessatti namoota hedduu reebuu fi hidhuun hammaatee jira jedhan jiraattonni naannichaa. Lammiileen Itoophiyaa gara Limnaan imalanii hojii manaa hojjechaa turan amma hojjechiisonni isaaniitiin ari'amanii jiru. Gabaasa kana BBCtu gabaasee akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Biyyoota ja'an dabran hammi sharafa maallaqaa Limnaan parsantaa 70 waan gad bu'eef dinagdeen biyyattii rakkoo keessa seentee jirti. Weerarri koronaa vaayirasii immoo daran hammeessee jira. Namoonni hojjettoota kanneen hojjechiisaa turanis sababa dinagdee isaanii irrateef jecha mindaa kafaluu fi akka hin dandeenye ibsuun hojjettoota alatti baasaa jiru. Imbaasiin Itoophiyaa Beeruut jiru fuulduratti lammiileen Itoophiyaa darbamanii fi dhiibbaan irra gahaa jiru deeggarsa mootummaa Itoophiyaa gaafachaa jiru. Oduu biyya alaa. Chaayinaa fi Hindii jidduutti sababa daangaatiin walitti bu'iinsi dhiyeenyatti ture walitti gaarrifannaan hammaataa jira. Gabaasa dabalataatiif ibsaa xahaa. Chaayinaan Hindiin beekaa dubbiin barbaadi jechuun lola biyyoota lameen jidduutti uumameef himatte. Dubbi himaan haajaa alaa Chaayinaa Lii Ziyaawoo loltoota Hindiitu daangaa biyyoota lameenii darbe jechuun haleellaa jalqabee jedhaniiru. Haa ta'u malee dubbi himaan kun gama Chaayinaan namooti meeqni akka miidhaman hin himne. Gaafa jimmataa ministeerri muummee Hindii Naarendiraa Moodii loltuun biyya alaa tokkoyyuu daangaa Hindii hin darbine jedhanii turan. Moodiin barbaachisaa yoo ta'e garuu biyyattiin daangaa ishee raayyaa ittisaan ni eegdi jedhan. Dhukaasni idilee ta'e otoo hin uumamin naannoo sulula Gaalwaanitti loltootni Hindii 20 ajjeefamaniiru. Hindiin garuu gama Chaayinaatiinis namoonni du'aniiru jettee turte. Barreeffama tiwutara irratti kaa'aniin Ziyaawoon sululli Gaalwaan Chaayinatti aana daangaan sun garuu sirritti kan daangeffamee miti jedhan. Lolli kun kan uumame erga Hindiin bu'uuraalee misoomaa lafa to'annoon daangaa jiran diigdeen boodadha. Kunis waliigaltee biyyoota lamaaniin kan uumame yoo ta'u muddamnillee hir'ateetu ture jetti. Haa ta'u malee gaafa waxabajjii 15 loltoonni Hindii sarara daangaa to'annoo darbuun haala sulula Gaalwaan tasgabbaa'aa jirutti dubbii jalqaban jedhu. Loltoonni Hindii dura bu'aan qondaaltota Chaayinaa fi loltoota mariif achi deeman haleelaniitu haala achi jiru hammeessan jedhu dubbi himaan Chaayinaa kun. Hindiin sarara daangaa to'annoo kanaatti karaa fi riqicha ijaaraa turte jedhan Ziyaawoon. Ibsa televezyiiniin kennaniin Moodiin jimmata darbe daangaa Hindiitti humni darbe hin jiru jedhan turan. Eenyuyyuu daangaa keenya hin dabarre qubsuma keenyaas hin tuqne kan tuqe hin jiru jedhanii turan. Loltoonni Hindii barbaachisaa yoo ta'e tarkaanfii akka fudhatan isaaniif ayyamamee ture. Biyyi keenya tarkaanfii Chaayinaan fudhattee miidhaan irra gaheera. Nagaa fi michooma barbaanna garuu walabummaa kabachiisuun hunda dursa jedhan. Kana dura mootummaan isaanii dhukaasa uumameef Chaayinaa komachaa turan. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya oduun guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannee kana fakkaata. Waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna.